Namoota baattee deemaa turte galaana Keep Verdeetti argamu hordofee namoonni 60 du'uun isaanii hin oollee jedhame. Ijoollee fi dubartoota dabalatee namoonni 38 yoo baraaraman 60 kan ta'an ammayyuu achi buuteen isaanii hin baramne. Galaana Balaay. Gudaantotni bidiruun gara Awurooppaatti cehuuf jedhan hundi isaanii biyya Senegaal irraa kan ka'anidha jedhame. Qondaaltotni Keep Verdee lubbuun namaa godaansaan galaana irratti akka hin banneef deeggarsa idil-addunyaa gaafatan. Bidiruun kun kan argamte buufata galaanaa Keep Verdee irraa kiiloomeetira 320 fagaattee yoo ta'u, ji'a tokko oliif galaana irra imalaa turte. Qurxummii kiyyessitootni Speen erga arganii booda bidiruu kana keessa kanneen lubbuun hafan kan baraaraman. Dhaabbanni godaantotaa idil-addunyaa IOM akka jedhetti namoota lubbuun baraaraman keessaa ijoollee waggaa 12-16 kan jiran yoo ta'u, bidiruun kun adoolessa 10 ji'a tokko dura namoota 101 qabattee Senegaal irraa kaate. Mootummaan Senegaal gama isaatiin lammiilee Senegaal baraaraman gara biyyaatti deebisuuf aangawoota Keep Verdee wajjin hojjetaa akka jiru hime. Namoonni lubbuun baraaraman kun gaafa manaa bahan biyyoota Awurooppaa qaqqabuuf ta'us amma kanneen baraaraman Keep Verdee jiru. Keep Verdeen odola qarqara lixa Afrikaa irraa kiiloomeetira 600 fagaattee argamtuu fi godaantonni hedduu gara Ispeenitti ce'uuf itti fayyadamanidha. Dhaabbanni baqattootaa idil-addunyaa IOM karaan kun karaawwan balaafamoo godaantotni gara Awurooppaatti ce'uuf itti dhimma bahan keessaa tokko akka ta'e ibseera. Bara 2022-23 qofa godaantonni 67 ta'an odola Speen Kanaarii qaqqabaniiru. Bara 2022-23tti godaantotni 2500 ammoo lubbuu isaanii dhabaniiru. Boordiin Daayiriktaroota Baankii Biyyaalessaa Itoophiyaa murtee akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 2015 dabarseen fooyya'insa imaammata maallaqaa adda addaa taasiseera. Fooyya'insi kunis qaala'insa gatii haala murteessaa fi adeemsa walitti fufaa ta'een hir'isuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu bulchaan baankichaa obbo Maammoo ምህረቱ torban darbe ture kan ibsan. Waggootii lamaan darban keessa sababiiwwan Covid, hongee fi waraana akkasumas dhiibbaan baasii mootummaa baay'achuutiin kan ka'e rakkoon maallaqaa biyyattii bal'achuu fi ifatti mul'achuu bulchaan baankii kanaa dubbataniiru. Sababa kanaatiin hanqinni baajataa mootummaa dabaluun akkasumas gargaarsi liqaa biyya alaa fi deeggarsi murtaa'aa ta'uusaan wal qabate hanqina baajataa irra caalaa liqii maddeen maallaqaa biyya keessaa irraa argamu fayyadamuuf dirqama keessa seenuun tureera. Haaluma murtee boordii daayiriktaroota baankii biyyaalessaatiin dhuma bara baajataa 2016tti guddinni liqii biyya keessaa parsantaa 14tti akka daangeffamu murtaa'eera. Hayyuun dinagdee Dr. Ayyala Galaan bara darbee guddinni liqaa baankiiwwanii giddu galeessaan dhibbantaa 30 akka ture yaadatu. Itti dabaluunis kana keessaa ammoo kan baankiiwwan dhuunfaa parsantaa 16 yoo ta'u kan baankiiwwan mootummaa 53 akka ture dubbachuun qaala'insa dhiibbaa uumaa kan jiru liqaa baankiiwwan mootummaaf kennanidha jedhu. Qaala'insa irratti waan guddaa fidaa kan jiru kuni isa koomershaal baankii isa baankiin mootummaa liqeessuudha waan jedhu kun jala buramee rakkinni kan jiru baankii mootummaa keessa akka ta'e namni hubachuu qaba. Horii liqeessuun fi qaala'insa jidduu walitti dhufeenya maaltu jira wanti jedhu sun tokko jala muramee beekamuu qaba. Biyyoota sooroman akka Ameerikaa akka Awurooppaatti ennaa qaala'insa akka malee ol ka'e baankiin akka liqeessine hin dhoowwama. Maaliif yoo jedhame namni liqeeffate waa oomishee gabaarratti dhiyeessa jedhanii wanti yaadame hin jiru. Maaliifin namni hundumtuu hojjaa argatee jira. Namni haaraan hojjaadha haala namni jiru hin jiru. Unemployment rate isaanii parsantii 3%, 4%, 5 waaniin tokko liqeeffatee calluma jedheeti waan jiru irratti dabala jechaadha malee waan oomishamee gabaarratti dhiyaatu hin jiru. Lafti qotamuu qabu hunduu qotameera. Namni hojjaa qabachuu qabu hunduu hojjaa qabateera. Kanarratti maallaqa deebisanii dhangalaasuun qaala'insaatti dabala. Maaliifin oomishti dabalamee dhufu hin jiru ka. Amma qaala'insaa fi liqaa walitti dhuun kan hojjetu biyyoota sooroman sana warra liqaadhaan hojjaa dabaluu hin dandeenye. Biyya keenyatti Itoophiyaatti nama hojjaa qabachuu qabu keessaa harki dhibbantaan 30, dhibbantaan 40 hojjaa hiikee jira. Kanaafuu osoo akkasitti wanti hundumtuu hojjaa hiikee jiru otoo liqeessanii warra hojjaa dhabee taa'u kana akka hojjaatti galu taasisuun danda'amu. Liqaa dhoowwachuudhaan infleeshanii to'anna jechuun ibidda boba'aa jiru irratti beenzila naquudha jechaadha. Maaliif yoo ta'e durumayyuu qaala'insi kan dhufe namni humna bittaa qabaatee danuu gabaarratti horii dhangalaasuudhaaf bahee otoo hin taane wanti oomishamu dhabamee namnuma humna ittiin oomishu dhabee ijaa oomishti gabaarratti hir'atee jedheefi wanti bitamu ijaa dhabameef kan qaala'insi
baay'ateef. Hanqaaquun tokkittiin birrii 16 amma 20 gurguramte yeroo ammaa kana keessa. Namni akka malee hanqaaquu barbaadee adamsaa oolu otoo hin taane namni hanqaaquu oomishuudhaaf indaanqoo oomishuudhaaf horii jaarkaa dhabee liqaa jaa dhabee oomishuu jaadadhabeef. Wanti qaala'insa fidan kun hundumtuu hanqina oomishaarraa jedhu. Dhugaa dubbachuutii fi Komishaan Naashinaal Baankiin ennaa reguleeshinii kana baasan waan kana xiinxalaniit bareechaniit rakkinni qaala'insa Itoophiyaa supply side constraint waan jedhamu. Dhiyeessii gubbaarra jira malee humna bituu namni danda'u irra hin jiru kan jedhan isaan mataa isaanii sirriitti lafa kaa'aniiru ragaasa. Garuu deebi'anii liqaadhaan immoo kana to'annoo jedhan isuma jedhanii xiinxalan sana deebisanii hiikanii faalshessanii jecha. Bara darbe kana biliyoona 428 liqeeffame. Biliyoona amma sanaa keessa agriculture hojii kan qaqqabe 300 industirii manufacturing kanaaf kan kenname 18. Egaa wanti gabaarratti dhiyaatee supermarketii irratti argitu kun yookaan qotisarraa dhufa yookaan industirii irraa dhufa. Warri waa oomishanii gabaarratti dhiyeessuu danda'an liqaan arganne. Eenyu fa'aas liqaan kennamaa? Liqaan gararra jiru kan kennamu mootummaatti taanee warra imported export hojjetan international trade. Amma keessaa warri importii hojjetanii liqaan isaan argatanii 400 dabale barasatti aantu kana. Liqii kana akka saba qaqqabu taasisuu qabu. Naashinaal baankiin kana gubbaarratti hojjechuu qaba. Ishii 14tti gadi hir'ifna jedhamu kana kaasanii kan gara darbee caalayyuu liqeeffamuu qaba. Garuu kan liqeeffamuu warra waa oomishu biratti akka deemu taasifna jecha jedhutti deemuu qabu. Ogeessi diinagdee biraa obbo Abdulmannaan Mahammad ammoo diinagdee keessatti maallaqni kan baay'atu liqaa baankiiwwan kennanii jedhu. Baankiin biyyaalessaas kana to'achuu qabaa jedhanii aanaa surroo barguddaa ganda dambii surroo jedhamtutti miseensi poolisii yakka gudeeddii raawwateen adabbiin hidhaa irratti murtaa'eera. Yakki kun akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 4/2015 miidhamtuu sodaachisuun dukkana dahoo godhachuun raawwatame. Rakkoon nageenyaa aanichatti mul'atu dhimmoota dabalaa dhufuu yakka gudeeddiif sababa ta'an keessaa tokko ta'uu kan himan abbaan seeraa mana murtii aanaa surroo barguddaa obbo Badhaanee Damboobii hamma kana jennee adda baasuu dhabnullee daballiin isaa inuma jiraa jechuun yakki gudeeddii aanichatti dabalaa jiraachuu himan. Akkatti yakkichi raawwate ibsuun jalqabu waayila koo Habtaamuu Xibabutu dubbise. Midhamtuun dhuunfaati haadha manaati halkan ilaaltoo dubartii deessee ilaaltoo jirtu wajjin mana fincaanii dhaquuf gaafa gadi baatu halkan sa'aatii 3 walakkatti sodaattee nama fudhattee gadi baate ergatiin gadi baate booda miseensi poolisii kun meeshaa qabaa halkaniin eessaa dhuftanii bakkee halkaniin deemuun sa'a 3 walakkaan dhorkameera waan ta'eef maaf deemtan taatee kana ni adabamtu. Kanaaf qarshii 200 adabbii fidaa jedhee gaafata. Sana booda qarshii kana hin qabnu gaafa isaan jedhamu nama bakka keessanii hidhamuu danda'u yookiin adabamuu danda'u fidaa jedhaani. Incinnu gaafa isaan jedhanu isinuu aba'oo shaneedha. Miseensa isin aba'oo shaneedha hin beektani addee isin jirtu addee aba'oo shaneen jirtu ni beektani waan ta'eef achi dhuftanii kanaafuu jedhee itti lolaan sodaachisaa jecha jedhu kana gaafa jecha aba'oo shanee jedhu kana dhaga'an isaanii baay'ee sodaatanii sana booddee meeshaa kana itti qajeelchee isin ejjeesaa jedhee sodaachisee fuudhee deema gara raagaa. Egaa gara raagaa geesseen booda ishee tokkoon taa'e jedhee deeqaa 18 kana waliin dubbatinii hin ciccisin sagalee isheetiin dhageessisin jedhee erga sodaachisee teessiseen booda ishee tokko ni gudeeda. Sana booda adoo gudeedaa jiru abbaan manaa mana tee'a eegee eegadhaa deem booda barbaadaaf gaafa inni baatirii fudhatee gadi ba'u kun irra jira irraa ilaale kanumaan yakki haala kanaan raawwatame. Isa kana ragaan agarsiisa. Ragaadhaan qorannoo gaggeessineen haala kanaan yakki bifa kanaan sodaachisee dirqisiisee kan gudeede ta'uusa mirkaneeffannee jirra. Fincaanii baanee mana isaaniitii fi mana fincaanii isaan qaban daandiin magaalaa gargari kutee daandii 10 ta'utti gidduu isaanii jira. Kan meetira 10 ta'u gidduu manaa fi gidduu mana isaanii jira. Isaan daandii kana qaxxaamuranii mana fincaanii deemanii gaafa isaan achi jiran halkan sa'aatii walakkaatti itti dhufee fudhatee deemee jira. Gara raaqaa fudhatee deemee naan jettan raaqaa jechuun maal jechuudha tarii? Raaqa jechuun manarraa fageessee lafa citaa yookiin muki wayii bosonni jiru xiqqoo magaaluma keessa ta'ee magaala baay'ee xiqqaadha. Cinaa isaa bosonaan marfameera garatti manarraa xiqqoo isaa fageeffate gara muki wayii jiruutti jechaadha. Mee jechi isaan kennanoo maal fakkaata? Miidhamtuunis himatamaan illee galmee kana yommuu ilaaltanii wanti isaan dubbatan maali? Himatamaan mormee jira aangochicha kana hin raawwanne jedhee mormee jira. Kanaaf raawwachuu dhabuu keetiif mee eega ragaan abbaa alangaa mirkaneessee booda raawwachuu isaa asila ragaa ittisaa dhiyeeffadhu jedhamee ture. Ragaa ittisaa dhiyeeffachuu hin dandeenye hin qabu jedheeti iyyannoo barreessee dhiyeesse. Bu'uuruma kanaan bu'uura ragaa abbaa alangaatiin itti murtaa'e inni
hin qabu jedheen ture ragaa hin qabu waan jedheef jira darbame mirgi ragaa dhiyeeffachuu isaa eeyyamameen booda. Gama miidhamtuutiin ragaaleen dhiyaatan kan akkamiiti? Ragaan dhiyaatame gama miidhamtuutiin yeroo sanitti ragaan nama kabira jirtu ijaan yaadu arganuti nama bira keessisee namni ilaalu jiruunidha kan gudeede waan ta'e bu'uuruma kanaan ragaan fuudhame ragaa ijaatiin ragaan ijaa nama lama jira miidhamtuu dabalatee nama sadiidha seera yakkaa keessatti miidhamtuun ofumaa ragaa teeti waan ta'eef ragaan tokkoffaan miidhamtuudha ragaan lammaffaan nama yeroo inni gudeedu inni bira keessisee dubartii biraa akkasii odeeffannoo biraa hin baasne bitee jedhee meeshaatti qajeelchee sodaachisee teessisee ishii ilaaltuudhaan kan gudeedan. Tole mee murteen kennitanoo maal fakkaata adeemsa murteen natti himame? Murteen kennine keewwanni himatamaan jalatti balleessaa jedhamee seera yakkaa Itoophiyaa keewwata 620 muraa tokkodha. Keewwatichi kan jedhu namni tokko dirqisiisee humnaan yookiin meeshaadhaan akka ofii to'achuu hin dandeenye yookiin sodaachisee kan dirqisiisee gudeede yoo ta'e dubartii tokkodha. Waggaa 5 haga waggaa 15 adabsiisa jedha keewwatichi. Yakki kun yeroo raawwatamu wanti miidhaan dabalataa miidhamtuurra kan hin geenye waan ta'eef miidhaan dabalataa miidhamtuurra dhaqqabe hin jiru. Ragaa baalangaatiin kan dhiyaatan hin jiru himannaa keessatti hin jiru dhukkubitti darbeellee adda bahe hin jiru miidhaa irra dhaqqabe addaa hin jiru kan dhaqqabe jedhamu qofa bu'uura saniin waggaa 7 dabbii waggaa 7 murteessa. Naannoo Gujii fi Boorana kanatti aadaa fi safuu hawaasaa wajjin sirna gadaa wajjin wal qabatee dubartoonni mirga guddaa akka qaban yeroo dubbatamullee dhageenyaa wanta taajabnus hin jira. Gama kanaan gochaan akkanaa kun aanaa keessan keessatti yookaan immoo akkuma godina keessanitti illee haalli jiru maal fakkaatame isin akka aanaa keessanitti wanti taajabdan maali? Hagam dabalaa jiramee wanti kun yaaddeessaadha? Sababa jeeqama haala nageenyaa naannichaaf godina keessa jiru bu'uura godhachuudhaan hin mul'atu malee namni qorannoo gadi qabee isa faastii dhugaa jirtu adda baasee namni qoratee bira gaheeru sirnaan hin jiru. Haa ta'u malee haala qabatamaa nageenyaa wal qabatee rakkoon hedduu waan jiruuf qaamonni hedduullee keessa waan socho'anii kan ammallee akka gudeeddii fi gudeeddii wal qabatu kana namoonni yoo ifaan ifatti qaamni sadaffaan dhagge malee garee lamaan qofa bira yeroo raawwatametti namni achumaan dhuffachuun jira. Akka irra raawwatamee dhuffachuun ni mul'ata. Haala qabatama jiru kaduraa caala agarsiistuu wayiin jira yoo hamma kana jennee sarsantaa isaatiin adda bahuudha jenne daballiin isaa inuma jira. Odeessa ispoortiif Zalaalamii fi Birhaanuun isin eegaa jiru.